Ilmaan Oromoo qaqqaalii viidiyoo kana hatattamaan sheer gochuudhaan mucattii tanaaf sagalee ta'aa isiniin jedha. Mucattiin tun kan argamtu magaalaa Beerut naannoo Juulii jedhamutti argamti. Mucattii tun egaa amma sa'aatii kanatti jireenyitti zooree karaa deemtuu dhabdeeti, karaarra taa'uu jirti. Oromoon achi keessa jiran yookiin ammoo warroonni lammiin Itoophiyaa ta'e hundi keessaniyyuu naannoo san dhaqxanii mucattii tanaaf akka karaa manaa galchisan isiniin jedha. Mucattiin tun kan jiraattu yookiin kan hojjettu mana maadaamii keessa ture sababii lolli jiruuf yookiin ibidda achi hammaatiif maadaamiin alatti darbitee jireenya ofii yookiin ammoo lubbuu ofii baraaruu bahanii biraa isiin ammoo lammii biraati jireenya jijjiirachuu biraa biyyaa baate yookiin ammoo haadha ofii qarqaaru yookiin obboleeyyan ofii qarqaaru jireenya ofii jijjiirachuuf waan biyyaa baateef eenyu isiiyyuu yeroo sanitti ilaalu waan ta'eef isiin amma jireenyitti dukkanaahee haala nama gaddisiisu kanaan suuraa kana argee jira. Egaa mucattii tana warroonni magaalaa Beerut keessa jirtan sagalee ta'aa fi fuudhaatii manatti galchaa. Nama taate akka namaatti yoo yaadde nama qarqaaruun nama qofa namummaa yaada namummaa qabaachuudha. Saniifuu mucattii tanaaf sagalee ta'aa. Mucattiin tun kan argamtu amma Beerut naannoo Juulii jedhamutti argamti. Namni naannoo san jirtan deemaatii fuudhaatii manatti hin galaa isiniin jedha. Galatooma viidiyoo kana warroon isin bira ka'e sheer godhaatii waliin ga'a.